milkaa'inoota raawwii hojii piroojeektii irratti bara baajataa 2016 keessa akka aanaa lumeetti mul'atan itti fufsiisuuf xiyyeeffannoon kan hojjetamu ta'uu waajjirri maallaqaa aanichaa beeksise. Waajjirichi raawwii hojii bara 2016 fi karoora bara 2017 irratti addatti miidiyaa Adaamaa Broadcasting Serviceef ibsa kenneera. Aanaan Lumee aanaalee godina Shawaa Bahaa xurree misoomaaf nageenyaa irratti argaman keessaa ishee tokkodha. Akka aanaa Lumeetti bara baajataa 2016 keessa piroojeektoonni garaagaraa fedhii fi faayidaa hawaasaa bu'uureffatan si'aayinaa fi qulqullinaan hojjetamanii xumuramuun tajaajila hawaasaaf banaa ta'aniiru. Itti gaafatamaa waajjira maallaqaa aanaa Lumee obbo Yaayaa Muktaar ibsa addatti miidiyaa Adaamaa Broadcasting Serviceef kennaniin bara baajataa 2016 keessa piroojeektootni akaakuu garaagaraa 13 hojjetamanii tajaajila hawaasaaf banaa ta'uu himan. Karoorri piroojeektii ji'oota gannaa keessa bara darbe yeroodhaan diizaayinii ispeesifikeeshiniin piroojeektoota akka hojjetamu godhamee gadi bu'ee jechuudha. Koreen piroojeektii aanaa keenya koree teeknikaa wajjin ta'uudhaan karoora addaa baafatee karoora sanaan hoogganuu danda'ee jira jechuudha. Gaafa piroojeektii kana osoo gara hojiitti hin galin dur bal'inaan iddoo piroojeektiin hojjetamutti hawaasa mariisifneeti bu'aa piroojeektii sanas hawaasni akka beeku gooneeti gara hojiitti kan galle jechuudha. Kanaaf bara 2016 keessatti baajata idileetiin piroojeektoota 13 raawwachuu dandeenyeerra jechuudha. Piroojeektoonni kunis baajata idilee, baajata mana qopheessaa fi hirmaannaa uummataa walumaa galatti qarshii miliyoona 70 oliin kan hojjetaman ta'uu kan himan obbo Yaayyaan kellaan fayyaa, piroojeektiin bishaan dhugaatii, dareen dabalataa fi sheedotni inisheetiivoota misoomaa piroojeektoota kana keessaa kanneen muraasadha jedhan. Karoorri piroojeektii fedhii hawaasaa bu'uureffatee dursee qophaa'uun koreen piroojeektii fi koreen teeknikaa itti fufiinsaan hojii piroojeektii kanaaf deeggarsaa fi ordoffii taasisuu fi hojicha keessatti hawaasaa boomsuu keenyaan piroojeektootni kun si'aayinaa fi qulqullinaan xumuramuu danda'an jedhan itti gaafatamaa waajjira maallaqaa aanaa Lumee obbo Yaayaa Muktaar. Piroojeektoonni 13 kun birrii baajata mootummaa miliyoona 70 oliin kan raawwatame ta'uu isaati jechuudha. Piroojeektoonni kunniinis kallattiidhaan piroojeektoota hawaasa fayyadan kan jennu keessattuu ijaarsi keellaa fayyaa ol guddisuu comprehensive health post kan keellaa fayyaa dhaloota lammaffaa naannoo miliyoona 22 ganda biiqqaa irratti ijaaramee jira jechuudha. Isa kanas waggaa tokko keessatti piroojeektii kana bifa qulqullina qabuun ijaarree hawaasnis irraa gammataa ta'ee eebbifamee hojiitti galee jira jechuun danda'ama jechuudha. Itti aansuudhaan bishaan waan wal qabatu bishaan ijaarsa bishaanii bishaan jallisuu babal'isuu ganda biiqqaa irratti naannoo miliyoona 8tiin hojjetamee jira jechuudha. Hojii tajaajila lammummaatiinis waajjirri maallaqaa aanaa Lumee bara baajataa 2016 keessaa qarshii miliyoona 200 fi miliyoona 15 oliin hojjechuuf karoorfatee hojiin tajaajila lammummaa qarshii miliyoona 400 fi miliyoona 31tti shallagamu hojjetamuu dubbataniiru. Akka aanaa Lumeetitti naannoo miliyoona 110tiin hojiileen hojjetamanii jiranii jechuudha. Manneen barnootaa ijaaruun, mana barumsa bu'uura boruu, harka qalleeyyii dabtara bituun, inshuraansii fayyaa bituun hojjetamee jira jechuudha. Hojiin kun gaafa laallu 2014 gaafa jalqabbii kana ta'e 2015 miliyoona 127 karoorfanneeti miliyoona 215 raawwachuun danda'amee jira jechuudha. Hojii piroojeektii kanarratti icciitii milkaa'inaa bara baajataa 2016 keessaa mul'atan bara baajataa 2017 keessattis dhimma itti ba'uuf qophii ta'uu kan dubbatan obbo Yaayyaan aanaan Lumee hojii piroojeektii fi hojii misooma waliigalaatiin raawwii olaanaa galmeessisuun sadarkaa Oromiyaatti badhaasa pireezidaantawaa yookaan pireezidaanshal awwaard argachuu dubbataniiru. Aanaan Lumee aanaa moodeel taatee aanota Oromiyaa keessa jiran kan birootiif fakkeenya kan taatu kan fudhattee baatu naannolee biraatiifis kan fakkeenya taatu giddugala center of excellence akkasiin taatu abdiin qabaa jechuudha. Kanarraa ka'ee waggoottan lamaan darban pireezidaanshal awwaardii fudhatteertee sadarkaa tokkoffaan kan baate kana yoo jennu seektoroonni aanaa Lumee keessan hundi isaaniitiyyuu dorgomaa ta'uu danda'anii jiranii jechuudha. Kana keessatti ga'een waajjira maallaqaatis olaanaadha jennee waan fudhannuun gama hundaan deeggarsa barbaachisu gooneeti hawaasni keenya akka fayyadamu uummanni keenya akka fayyadamu aanaan tun immoo adda durummaadhaan akka baatu aanota biraa naannoo keenya keessaas akka baastu jijjiirama dhufe kanas itti fufsiisuudhaaf ga'ee keenya ni baana abdii jedhuun qaba jechuudha.